Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shuruuxa salaataa. Shuruuxa salaataa jechuun maali? Shuruuxa salaataa jechuun ulaagaalee salaataa jechuudha. Ulaagaa salaataa jechuun salaanni nama tokkoo itti seenuudhaan dura salaanni isaa sirrii ta'uudhaaf wantoota namni tokko guutee argamuu qabu jechuudha. Salaanni keenya sirrii ta'uudhaaf dirqama wantoonni ulaagaalee salaataa yookaan shuruuxa salaataa ta'an kunniin jalqaba argamuu qabanii jechuudha. Ulaagaaleen salaataa kunniin yoo hin jiraatinii salaanni keenyas faayidaa hin qabu, faayidaan ala ta'a jechuudha. Ulaagaaleen salaataa sagali yookaan shuruuxni salaataa sagali. Tokkoffaa al-islaamu, namichi muslima ta'uudha. Amantii islaamaa qabaachuu, kaafira ta'uu dhabuu jechuudha. Namni tokko osoo kaafira ta'ee ka salaatu ta'e salaanni isaa fudhatama hin qabu. Osoo salaatee salaanni isaa isuma irratti deeffamaa jechuudha. Namni kaafiraa dalagaan inni dalagu isarraan fuudhamu. Aakiratti mindaa takka illee ittiin argatu. Garuu ammoo sababaa inni dalagaa gaarii dalageef duniyaa kanatti rabbi rizqii isaanii baasa. Garuu aakiratti irraa hin fuudhamu jechuudha. Tokkoffaan ulaagaalee salaataa keessaa islaama ta'uu, muslima ta'uu, amantii islaamaa qabaachuudha. Lammaffaa al-aqlu, aqlii qabaachuu, sammuu qabaachuu, maraattuu ta'uu dhabuudha. Maraattuu qalamni irraa fuudhamee jira. Wanti inni dalage cubbuun irratti hin barreeffamu. Khayriin inni dalagellee isaaf hin katabamuu jedhan. Maaliif jennaan namni tokko dalagaan isaa fuudhamuudhaaf niyyaan dirqamaa. Maraattuun ammoo namni aqlii hin qabne niyyaa fidachuu hin danda'u jedhan ulamaa'iin. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaan maal jedhanii rufi'a al-qalamu an thalathatiin, nama sadi irraa, namoota waa sadi qaban irraa qalamni fuudhamee cubbuun isaanirra hin katabamu, akkasuma mallee dirqama hin qabanii jedhan. Tokkoffaa annaa'imu hattaa yastayqiza, nama irriba rafe, nama rafeetiin irriba keessa jiru hanga inni dammaqutti. Namni tokko rafee osoo achi keessa arraba isaatiin waan badduu tokko osoo ka dubbatu ta'e wanti badduu inni dubbate sun isarra hin barreeffamu jechuudha. Hanga irribaa dammaqutti namni irriba keessa jiru cubbuun isarra hin katabamu. Lammaffaa nama maraattuu ta'e hattaa yafiiqa, hanga maraatuma isaa kanarraa itti furutti, maraatumni isaa kun hanga itti furutti namni maraattuu ta'e illee dirqama wahii hin qabu, maasiyaan illee irratti hin katabamu. Sadaffaa wassagiiru hattaa yabluga, daa'ima xiqqaadha hanga sadarkaa buluugaa ga'utti. Sadarkaan buluugaa umriidha waggaa naannoo 15 mallattoolee buluugaaf barbaachisan hanga arguutti ijoollee xiqqoo irratti illee waa hin barreeffamuu jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf namni tokko salaanni isaa fuudhamuudhaaf maal ta'uu qaba? Nama sammuu qabu, nama maraattuu hin ta'in ta'uu qaba jechuudha. Maraattuu irra salaanni dirqamaa miti. Sadaffaa ulaagaalee salaataa keessaa inni sadaffaan at-tamyiizu, waaddaan baafachuu. Waaddaan baafachuun sadarkaa ijoollummaa irraa bahuudha jechuudha. Sadarkaa ijoollummaa ka waa itti adda baafatee hin dandeenye, waan gaarii fi waan badaa ka adda baafatee hin dandeenye yoo ta'e salaanni isaan qeebalamu. Garuu wanti kun gaarii, wanti kun bada jedheetiin sadarkaa adda baafatu yoo kan gahu ta'e salaanni isaa inshaallah ni qeebalamtiifi jechuudha. Namni tokko salaanni isaa isa qeebalamuudhaaf sadarkaa waan gaarii fi waan badaa itti adda baafatu gahuu qaba jechuudha. Afraffaa raf'ul hadath, hadasa ofirraa fuudhuudha. Hadasa jechuun wantoota wudu'a dirqama namarratti godhan ofirraa fuudhuudha. Namni tokko fakkeenya osoo fincaan ofirraa qabaatee istinjaa bahee wudu'a wadda'atee salaatuu qaba jechuudha. Kanaaf hadasa kana yookaan yoo sagaraa gattaa'e sagaraa kana ofirraa fuudhee ofirraa qulqulleessee wudu'a gochuu qaba jechuudha. Shanaffaa izaalatu najaasaa, najisaa ofirraa deemsisuudha. Namni tokko
najisa maalirraa deemsisa? Waa sadiirraa deemsisa. Tokkoffaa qaama isaa, lammaffaa uffata isaa, sadaffaa iddoo itti salaatu. Minal badanii wathawbi wal buqaati. Qaama isaa, uffata isaatii fi iddoo itti salaatu irraa najisa deemsisa. Wantoota sadiin kanniin irratti yoo najisni jiraate salaata yoo akkasii salaatu ta'e salaanni isaa fudhatama hin qabaatu. Fakkeenya qaama isaa osoo wanti najisaa irra jiraate, fakkeenya sagaraa wayii odoo raasaa isa tuqee yookaan fincaan harree, fincaan gaangee yookaan fincaan saree otoo isa tuqee qaama isaa otoo tuqee jiraate yookaan uffata isaa yookaan iddoon itti salaatu odoo tuqee jiraate odoo ka salaatu ta'e salaanni isaa fudhatama hin argatu jechuudha. Maa najisa san wantoota sadiin kanniin irraa deemsisuu qaba, irraa dhabamsiisuu qaba. Uffata isaa, qaama isaatii fi iddoo itti salaatu irraa najisa balleessee dhabamsiisuu qaba jechuudha. Jahaffaan satrul awraa, awraa sattarachuudha. Namni tokko salaata salaatuudhaaf jalqaba awraa sattaratee argamuu qaba. Awraa namni dhiiraa jidduu handhuuraatii fi jidduu jilba isaatii hanga handhuura isaa wanti jiru afoof duubatti illee takka mul'atuu hin qabu jechuudha. Ulamaa'iin gariin hattan ceekummaan isaa illee mul'atuu hin qabu jedhanii. Kanaaf namni tokko salaata salaatuudhaaf awraan isaa sattaramuu qaba. Dubartiin illee awraa isii sattarachuu qabdi. Qaamni dubartiidhaa harka isiitii fi fuula isii wanti hin ta'in san ulamaa'ii jidduu khilaafatu jira. Qaamni kuuwwan akka jiru awraadha. Qaama kaawwan mul'isaa yoo ka salaatu ta'e salaanni isii fudhatama hin qabu jechuudha. Torbaffaa ulaagaalee salaataa keessaa inni torbaffaan dukhuulul waqti, yeroon salaataa seenuudha. Yeroon salaataa seenuun dirqama. Osoo yeroon salaataa hin seeniin yoo kan salaatamu ta'e salaanni nama sanii fudhatama hin argatu jechuudha. Salaanni fudhatama argatuudhaaf yeroo salaanni seene keessatti ta'uu qaba. Fakkeenya namni tokko salaata zuhrii osoo isaatiin hin gahin, osoo hin azaanamin, osoo ka salaatu ta'e salaanni isaa yeroo malee waan salaatameef jecha fudhatama hin qabu. Yeroo salaanni seenetti salaatuu qaba jechuudha. Sa'aatiin zuhrii erga seene booda salaatuu qaba. Yeroon salaataa eeggatamuun dirqama jechuudha. Saddeetaffaan istiqbaalul qiblati, qiblatti garagalu. Namni tokko kallattii qiblaa yoo ka beeku ta'e qiblatti garagaluun dirqama. Yoo kallattii qiblaa hin beekne fakkeenya yoo raasaa jiraate yookaan karaa imala deemaa jiraateetiin karatti osoo salaanni itti gahe maal gochuu qaba? Namni naannoo isa jiru yoo jiraate nama amanamaa gaafatuu qaba. Sa'aatiin qiblaan kallattii kamii, naannoo kanatti qiblaa kallattii kamitti garagalanii salaatanii jedheetiin gaafatee adda baafatuu qaba. Namni itti himu yoo hin jiraatinii hanga danda'een ofii isaatii yaaluu qaba. Qiblaa fakkeenyaaf aappilikeeshiniin qiblaa himu ni jira. Aappilikeeshinii akkanaa fayyadamuudhaan hanga danda'e wal'aanatee yaalee wanta yaalii isaatii ol ta'ee yoo qiblaa faalla'ee ka salaatu ta'e salaata isaarra dhiibbaa hin qabu. Qiblaa wallaalee hanga danda'u carraaqatee yoo qiblaa kallattii faallaa irra ka salaatu ta'e rakkoo hin qabu. Garuu osoo beeku yoo kallattii faallatti ka garagalee salaatu ta'e salaanni isaa sun fudhatama hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fawallii wajhaka, fuula kee garagalchi shaxra almasjidil haraam, kallattii jihaa masjidal haraamitti garagalchi salaatii jedhee Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waan ajajuufi jechuudha. Achitti garagaluun dirqama. Salgaffaan shuruuxa salaataa yookaan ulaagaalee salaataa keessaa inni xumuraatii fi inni salgaffaan niyyaadha. An-niyyatu wa mahalluhaa alqalbu. Niyyaadha. Niyyaa iddoon isii eessa? Qalbii. Niyyatu jechuun qalbii irraa yaaduu jechuudha. Namni tokko salaatatti seenuudhaan dura dalagaa khayrii wayii dalaguudhaan dura niyyatuu qaba. Niyyatu jechuun maali? Dalagaa san dalaguudhaaf qalbii irraa yaada kana qabaatu jechuudha. Fakkeenya namni tokko salaata zuhrii yoo salaatuu barbaade salaata zuhrii kana salaatuu heda jecha qalbii isaa irraa qabaatu qaba. Qalbii isaa irra wanti jiraatu qabu maalidha? Ani amma salaata zuhrii salaatuu heda ka jedhu kana qalbii isaa irraa qabaatu qaba. Salaata zuhrii salaatuu heda ka jedhu kana arrabaan dubbatuun barbaachisaadha miti.
akka amantiitti bid'aa jedhamee beekama yookaan baasa waan amantii keessa hin jirre. Namoonni gariin akkam jedhantu jiru harka ol fuudhanii yeroo salaatatti seenuu edan fakkeenya salaata zuhurii yoo salaatu edan amma salaata zuhurii ka dirqama nawaitu an usalliya salaata zuhurii fardan 4 raka'aatiin jedhanii kan iyyatantu jira afaaniin dubbata. Salaata zuhurii rakaa 4 waajiba salaatu edaa jedhanii warra rabbi himantu jiru. Rabbi ni beeka. Rabbiin ni beeka. Akka isin salaata zuhurii salaatu edan ni beeka. Wanti rabbii himaniif hin jiru jechuu. Kanaaf niyyaan qalbii irraa niyyatan malee afaaniin dubbataan niyyatanii. Namni tokko salaatu barbaade qalbii marraa yaadeetumaan salaata malee wanti arrabaan an salaatu jedhee dubbatuuf hin jiru jechuu. Ulaagaaleen salaataa saglan kanniin fakkaatanii inshaallah baay'ee salphaadhaa. Sirritti hafadhaa qabadhaa waan isiniin galin inshaallah gaafadhaa. Akkasumas barnoota haala bareedaadhaan akkanatti barsiifamu kana subscribe godhaatiin yeroo takkallee akka barnoonni isin jalan tarreetti gizee hunda hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isin haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.